Tarree walaloo kootii galateeffannaa jedha. Egaa walaloo cimaa kunoo of harkaan qaba akka irraa barattan an abdii guddaan qaba. Jedhee tanti seenaa amma egaa walaloo koo sirriitti na hordofaanoo egaa dhaamsa kooti. Egaa hoo bara kanaa dhugaa rakkinni hin jirtu irra deebi'een jedha ashama akkamnaaf jirtu. Balbala bidiruu Yesuustu naaf bane gaheen komaa irree itti seenuu malee gatii tokko malee isarra ture yaaddoof rakkinicha balbala isheetti cufe. Lammuu nun argatu egaa rakkinicha wal guuree lixeera dhaqee abiddicha kan eeganni godhe maaliif ammataa keessa koo na tuttuqaa naannoo gaarummaansa naaf guyyaan kun adda guyyoota darbe keessa fufunaannatee sokkeera yaaddoof dhibbina isaa 216 isanii nuuf dhufe kan akka koo jirtu kan fuulli isiniif himu. Akkasatti naan taane anaan abbaan na dhalche gindillaaf dhagaa cimaa isa kan galagashe abbaa araaraan guutuu Yesuus gara laafessa dhugaasatu nu fide waggoota darbe keessa. Dhugaa gatii itti baasee san lubbuun na bite akkamiin nyaata reeraan galaanni guute salphachuu isaatiif nuti har'a geenye irraa sitti fakkaatiin qoosaa dhugaa gatii sitti beera. Kan kana hundumtuu baattanii dabartan waggaan haaraa dhufeera maaliif hin gammaddan maali yaa saba koo sin hin dalamsiise hamilee naaf kenna yoo sin gammachiise. Diinni nutti uffisuuf baadhatee wayyaa gaddaa ofii baatee daaddisaa daanan argatu takka Yesuus konnatti jaaree dallaana jalaan jigne kanattuun cabsitee seentee jalaananne. Bara barri ammaatee nama godhu bineensa Waaqayyoon nu fide waggoota seena qabeessa akka namaa miti yookiin akka qabeenya otuu Yesuus hin jirre nuti haa gabuu teenya. Egaa guyyaa dhalachuu ammas qabadheen dhufa obsaan turaa egaa kan kana caalu dhufa jedhee tan tingoo lamaamma egaa walaloo koo hundumti keessanii iyyaa meel chaal tokko. Egaa hundumti keessanuu baay'ee ililchitanii anammoo maal taaree olee eebbiftanii. Egaa warra dan beekne maqaan koo ammayyuu dhuma kunoo kennaa waaqati eessaan na keessaa dhuma.